qabxii barattoota kutaa 12ffaa karaa sadiin ilaaluu dandeessu. Isaas tokko tokkoon isinitti agarsiisa. Kana waliin tura. Tokko karaa biraawuzarii yookaan ammoo karaa intarneetiiti. Kan biraadhaa ammoo karaa teelegiraamiiti. Inni biraadhaa ammoo karaa SMS bilbila keessaniitiin ilaaluu dandeessu jechuudha namoonni daataa hin qabne. Egaa kana sadannan isaatu tartiibaan isinitti agarsiisa. Kana waliin tura. Jalqaba irratti egaa karaa intarneetiitiin haala kamiin ilaalu yookaan ammoo karaa weebsaayitiin eessa ilaallannaa kan jedhu isinitti agarsiisu. Egaa gara kiroomii deemnee iddoo searchii nuuf kennamu kanarratti jechuudha. Grade 12 resultii jettanii barreessitu jechuudha. Ergasii boodatti asitti kan jalqabaa kana liinkii isa kana ta'uu qaba jechuudha. Education assessment and examination kan jedhu kan resultii EAES.it kan jedhu kana ta'uu qaba. Ergasii kan jalqabaa kanarratti admission number bakka jettu lakkoofsa admissionii keessan barreessitu. Asirratti ammoo maqaa keessan barreeffattu jechuudha. Ergasii boodatti check result kan jedhu kana qofa ta'uudha. Egaa amma asitti qabxii keessan gosa barnootaa waliin bifa kanaan isin kaa'e jechuudha. Asumaan barataan kun barataa akka saayinsii uumamaatti bara 2018 kana qabxii olaanaa galmeessedha. Baga gammaddee jennaani haaluma kanaan jabaadhu itti fufii jennaani jechuudha. Kan biraadhaa ammoo karaa teelegiraamiiti. Karaa teelegiraamii seenee isinitti agarsiisu akkamiin qabxii barattoota kutaa 12ffaa ilaallannaa kan jedhu jechuudha. Yeroo teelegiraamii keessa hin taane iddoo seerchii kanarratti EAES jettanii seerchi gootu jechuudha. Bootii kanaa jechuudha. Asitti start gootu. Egaa amma maal jedha? Please send me your admission number jedha jechuudha. Admission number keessanitti ergitu. Ergasii boodatti asitti maqaa jalqabaa keessan jedha. Egaa inni kunillee bifa kanaan maqaa keessan akkasuma ammoo qabxii keessan isinii fida jechuudha. Kan biraadhaa ammoo karaa SMS'tiin haala kamiin akka ilaallattan isinitti agarsiisu. Asitti 6284 irratti asitti ammoo admission numberii keessan galchitu jechuudha. Ergasii boodatti itti erguudha jechuudha. Egaa asirratti wanni beekuu qabdan SMS kaardii yoo irraa kan hin qabne taate kun ammoo maallaqa kan irraa hin qabne yoo taate isiniif hin hojjetu jechuudha. Kanaaf kaardii irratti guuttattanii daataa maletti karaa SMS'tiin namoonni bilbilii keessan daataa hin hojjenne jechuudha. Bifa kanaan SMS 6284 erguudhaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Galatoomaa chaanaalii keenya kanaaf haarawaa yoo taatan subscribe godhaa. Nagaatti.